keessatti isa tokko hojjetee isa tokko balleessee deemaa ture. Yeroo barbaadametti ariitiidhaan piroojeektii hojjetanii xumuruudha. Koominitiin naannoo kana jiru itti fayyadamu jechuudha. Isaasabni bajataa baasiin hin malle kan bahaa ture sun hundumtuu akka furamu ta'eedha. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan MN Plus sagalee dhalootaati. Qophiin keenya yeroo mara sa'a kanatti simbira geessu qophii Siimboo Finfinnee galteetiin kan jirtu. Qophiin keenya Siimboo Finfinnee torbee kanaa dhimma irratti xiyyeeffatu qindoominni dhaabbilee hojii misooma koriidarii keessatti maal fakkaataa kan jedhudha. Egaa dhaabbileen kanaan dura bu'uuraalee misoomaa guutuudhaaf qindoomina qabu ture. Ammoo hojii misooma koriidaraa kanarratti muuxannoon argame maal fakkaata kan jedhu irratti kan xiyyeeffannu ta'a. Qophicha MN Plus sagalee dhalootaa fi abbaa taayitaa bulchiinsa misooma koriidaraaf qarqara lageenii magaalaa Finfinnee waloodhaan ta'uudhaan kan isiniif qopheessanidha. Qophicha kan dursan guddataa Jamaati aga xumura qophii keenyatti nu duukaa bu'aan affeerraa keenya. Bu'uuraalee misoomaa waajjiraaleen hoogganan martiyyuu kophaatti ture kan sagantaa baafatan karoorri kan ba'u. Yeroo ammaa kana garuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti bu'uuraalee misoomaa garaagaraa kan bulchan martuu bakka tokkotti dhufee seentiraalii mari'atee bakka tokkotti kan ka'u wal hubannoon hin jira gamagamnis hin jira bifa kanaanii bu'uuraalee misoomaa hunduu waliin qindoominaan hojjechuun daran baay'ee waan fooyya'aa fi uummataafis mijataa kan ta'e akka fidu kan arginu. Kanaan dura kan ture tokko yoo hojjetu tokko ni diiga kan utility mataa isaa hojjeta yookiin infrastructure mataa isaa hojjeta jechuudha kanaan dura kan ture. Amma garuu stakeholderii hunduu wal ga'aniit irratti asaameet integrate ta'aniit komiteenis gubbaadhaanis immoo hergamanii bifa integrate ta'eedhaan piroojeektiin kun kan hojjetame. Sana jechuun kun maal irra isaa kosti bulchiinsa magaalaa irratti dhufuu qabu hir'a isaa jechuudha. Jechuun baasii humnaa malee wayim karoora malee ba'uu hir'a isaa jechuudha. Lammaffaan dureeshinii illisa. Dureeshinii yoo jedhu taayimii keenya hundumtuu stakeholderii hunduu yeroo wal fakkaataatti waan hojjetaniif humni namaa azziranii koominitiin yeroo gabaabaa keessatti fayyadamu jechuudha. Otoo yeroo isaanii fudhatiin koominitiin naannoo kana jiru itti fayyadamu jechuudha. Kanaan dura waggaa hojjennu xalayaa barreessinee waggaa rakkoo adda addaa karaarraa koriidaraa waggaa jiru baay'ee rakkoo qabaa jira. Kanaafuu amma qindoominaan misooma dhiyeessa bu'uuraalee walitti qindoominee rakkoo adda addaa jirutti akkamu beekamu koriidarri fi qarqara lagaa waggaa hojjetamu baay'ee ariifachiisaa hojjetamaa ture. Kanaafuu rakkoo adda addaatti nu qunnamee jira. Kanaafuu duraan amma isa sirreessaa jirra qindoominaan kana kan ፋይዳ ባያ ቀብና በፊት የነበረው ነገር አንድ ስራ ለመስራት Haalli kanaan dura ture hojii tokko hojjechuuf qooda fudhattoota waliin hojjechuu irratti hanqinatu ture. Piroojeektii qofaa osoo hin ta'in hawaasni iyyuu tajaajila argachuuf bakka garaagaraa deemu turan. Namni bishaan galfachuuf waajjira bishaaniitiin ala waajjira eeyyama ijaarsaa akkasumas waajjira adda addaa deemuu isa gaafata. Piroojeektii yoo ilaalle kana dura dhaabbanni tokko ijaaree yoo deeme kabiroo ammoo diigee kan isaa ijaarrata. Wal dubbisuun hin turre barumaan daandii qotamaa agarta ture. Hojii misooma magaalaa keessatti qormaanni inni guddaan kana dura ture dhaabbanni inni tokko hojii hojjetu keessatti isa tokko hojjetee isa tokko balleessee deemaa ture. Isa sana salphisuudhaaf hojii koriidarii keessatti qindoomina guddaadha kan taasifame. Qindoominni sun milkaa'ina isaatiif gahee olaanaa taphatee jira jechuudha. Walumaa gala hojii koriidarii magaalaa kana keessatti hojjetame bu'aa argameef qindoominni dhaabbilee bu'aa isa olaanaa kan ittiin argame akka ta'e irraa hubannee jira. Ni beekama kana dura karaa teeleetiin hojiin hojjetamu jira. Daandii qotanii to'ii keebiliiwwan adda addaa awwaaluun mul'achuu inni ture. Isa sana yeroo hojjetan immoo daandii balleessuun waliigalatti mul'ata ture. Hojii daandiitis wal qabsiisnee yoo ilaalle gama elektiriikii wajjin garaagarummaan akka uumamaa ture ni agarra. Elektiriikii yeroo hojjetan immoo kan teelee yookiin kan daandiitiin wal qabatee to'i garaagarummaan uumamuun hojiin misoomaa magaalaa kanaa isa tokkoon gaarii ta'e isa tokkoon immoo gufachaa akka ture wantoonni agarsiisan ni jiru.
Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan MN Plus qophiin ammoo qophii Simboo Finfinneeti. Qophii keenya Simboo Finfinnee torbee kanaatiin dhimma irratti xiyyeeffanne qindoominni dhaabbilee bu'uuraalee misoomaa diriirsanii maal fakkaataa kan jedhudha. Egaa qophii kanaan simbiraan gahaatiin kan jirru. Kanaan dura piroojektotni garaagaraa yoo ijaaramanii qindoominni dhaabbilee akka hin turredha. Hojii misooma koriidaraaf qarqara lageenitiin garuu qindoominni dhaabbilee hojii itti mirkanaa'e ta'uudha. Hooggantootni seektara garaagaraa yaada isaanii kan nuuf kennan jechuudha. Kun ammoo piroojektotni yeroo qabameef keessatti akka xumuramee tajaajila hawaasni barbaadu kennuu akka danda'an hojii taasisee fi baajatni mootummaallee akka hin qisaasofne hojii taasisee ta'uudha kan nu kaasan jechuudha. Egaa qophiin keenya ammallee itti fufee jira. Nu duukaa bu'aan affeerraa keenya. Kanarratti waan taajjabne egaa hojii amma hojjetame kanaa fi kan dura jiru san wal bira qabnee yeroo laallu tokkummaadhaan qisaasayina baajataa akkuma jette kana yeroo laalluu fi yeroo itti fudhate piroojeektiin inni guddaan maalla yeroo barbaadametti ariitiidhaan piroojeektii hojjetanii xumuruudha inni guddaan qisaasayina baajataas kan fidu sani waan ta'eef yeroo ammaa kana garuu seentiraalii adimiin ta'a waan ta'eef bulchiinsi isaa qisaasayinti baajataa fi yeroo silleen jiru waan ta'eef yeroo yaadame sanitti hundum durseellee kan xumureen jira bifa saniin xumurra waan ta'eef baasii garaagaraa fi yeroo guburraa bilisa ta'ee jira taanee jirra jecha keebiliiwwan lafarra pooliidhaan dhaabbate kun qilleensarra kana balaan irra gahaa ture yeroo baay'ee balaan saamichaa silleen jira ta'e jedhanii immoo sarara balleessuuf illee warri godhan jira tiraasformarii kana tanillee jira yeroo ammaa kana garuu sanillee hunda maksinee jirra lafa jira jala waan ta'eef easily tuquu hin danda'ani harkuma illee arguu hin danda'ani waan ta'eef ogeessuma san hojjetee sontu sarara san beekaa kanaaf nama ija namaarraa maqee jira saniifis eegumsa guddaadhaaf nu tajaajileera jecha. Qindoomina isaanii keessattis bu'aa gaariin argamee jira jechuudha. Bu'aa gaarii kana dura wantoota nu qunnamaa turan akka magaalaatti waan hojjetamu hojiin yeroo hojjetamu wantoonni garaagaraa immoo nu qunnamaa ture isa sana guutumaa guututti salphisuu danda'ee jira. Karaa biraatiin immoo wantoota fuullee irratti argaa turres wantoonni daandii danqaa turanis miidhagina magaalaa wantoonni balleessaa turanis kana keessa akka furamaniif qindoominni isaanii baay'ee murteessaa ture jechuudha. Waa hundi waliin dubbisanii erga tokko yeroo hojjetan waan awwaalamuu qabu waan lafa keessa darbuu qabu hundumaa erga tokko mari'atanii lafa keessa akka darbuuf diizaayinii sanaan akka hojjetaniif haalli mijataan waan uumameefif miidhagina magaalatiifis qindoominni isaanii bu'aa gaarii buuseera. Gama biraatiin immoo hojii kooriidariitii fi misooma qarqara lageenii kanaatiif hojiin isaan hojjetan qindoominni isaanii sun immoo bu'aa gaarii akka buusu galma kanaaf shoora olaanaa akka taphataniif gahee isaa akka bahe wantoonni agarsiisanii jiru. Bareechanii hojjetanii xumuruu qofa miti. Walumaa gala immoo keessas wantoonni kana dura inni tokko hojjetee inni tokko balleessaa ture suni qisaasama adda addaa keessa kan nu galchaa ture akka ta'e ni beekama jechuudha. Isarraa wal qabatee ta'e erga isaan qindoomanii dhaabbileen kunneen erga tokko hojjechuu erga jalqabaniin booda qisaasamni baajataa baasiin hin malle kan bahaa ture sun hundumtuu akka furamu ta'uu danda'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf teeleen yeroo hojjetu waan tokko hojjetee waan tokko yoo balleessee deeme inni dhaabbanni inni biraa sun immoo yeroo hojjetu isa sanaaf baasii biraa baasee immoo hojii keessa kan galaa ture ni jira. Isa sana qindoominni suni guutumaa guutuu balleessee jira jechuudha. የተገኘው ውጤት በጣም ሰፊ ነው። ለምሳሌ አሁን በፊት አንዱ የገነባውን በራሱ ፍቃድ ገብቶ ሌሎችን ዳሜጅ አድርጎ አበላሽቶ የሚወጣበት ሁኔታ ነበር የነበረው። bu'aa hedduutu argame duraan tokko kan ijaare kan biroo balleessee deema ture kun hafeera dhimma kana hawaasniyyuu akka komiitti kaasaa ture haalli kun ammoo baasii dabalataa baasuudha jechuudha kuni qisaasama baajataati kan biroon bu'uuraaleen misoomaa diriirfaman hawaasaaf tajaajila barbaadamu akka hin kennine taasisa dhaabbileen qindoominaan mari'atanii hojjechuun rakkoolee kanneen fureera. ይሄ የኮሪደር ልማት ካመጣቸው አድቫንቴጆች መካከል ኢትዮ ቴሌኮም በእቅድ ይዟቸው የነበረና አሮጌ ኔትወርክ misoomni koriidarii kaampaanii keenyaafis bu'aa fideera keessattuu karoora itoo teleekoom neetwoorkii moofaa jijjiiruun teekinooloojii kenniinsa tajaajilaa fooyyessuun itti quufiinsa maamilaa mirkaneessuuf tattaaffii taasifnu nuuf utubeera kanas ce'umsa teekinooloojii kooppariirraa gara faayiberiitti taasifnu akka ariifatu nu taasiseera bakkeewwan misoomni koriidarii hojjetamanittis shiboo koopparii osoo hin taane faayiberii diriirsine jechuudha. Shiboowwan qilleensarra diriirfaman hambisuun lafa jala akka diriirfaman taasifameera. Kun ammoo miidhagina magaalaa keenyaa dabaleera.
Gareen dhaabbilee qooda fudhattoota irraa gurmaa'uun bakkeewwan hojiin misooma koriidaraaf qarqara lageenii ijaaramanii xumuramanitti rakkinoota mudatan qorachuuf furmaata akka argatu misoomichi akka hin mancaane fi gaaffileen hawaasaa si'aayinaan deebii akka argatan taasisan jiru. Amma akkuma nu argitan kanaan qindoofneeti waajjiroonni bu'uuraalee misooma hunduu walumaan baane. Maaliif baane misoomni magaalaa yoo ijaaramu haga hojjetamee booda tokko in qotee balleessa. Kanaaf amma immoo maal goone qindoomneeti duraan awwaalamee jira. Koriidarra hundu misoomni hundu bu'uuraalee misoomaan diriirfannee jirra. Isa san tokko dhufee tokko akka hin qonne walumaan taanee hojjechuu keenya akkanatti baane tokkoffaan deebiin atattamaadhaan akka deebi'u goona. Misoomni immoo akka eeggamu goona. Kana nu fayyada. Yeroodhaan akka xumuru taasisa. Eeyyee kun hunduu akka waan nu gargaaruuf akkanatti qindoomnee hojjechaa jirra jechuudha. Baajata mootummaa sin qusatameti wanti kun yoo qindoomtanii hojjetan. Dhuguma mootummaan baajata mootummaan in qusatama. Sasteenis ta'a. Bu'uuraaleen misoomaa yeroo dheeraaf akka tajaajilu nuuf gargaara jechuudha. Kanaaf baay'ee amma kan nu argitan kana gaaffileen dhaabbatarraa dhufuu danda'u, dhuunfaarraa dhufuu danda'u. Isa san yeroodhaan deebii kennina akka misoomni diriirfamee kanaan hin caane taasisna jechuudha. Har'a maal raawwachaa jirtu mee amma garee meeqarraa walitti dhuftanii taa'achaa jirtu? Amma akkuma nu ilaaltanii garee 10. Gareen 10 kun karaarra jira, ibsaan jira, eteeleen jira, bishaan dhangalaas bishaan dhugaatis lamaanuu hin jiru. Misooma koriidaraa fi qarqara lageenyi isaanis hin jiru. Isaa wajjin taanee baane jechuudha. Maal hojjettu mee isaa wajjin baatanii amma? Amma isaan wajjin baaneeti gaaffiiwwan akkuma duratti si jedhisan gaaffiiwwan gaafatamintu jira. Maanool banneeti kana hojjannaa. Karaan akka nuu banamuu fi ibsaan akka nuu galuu fi hin barbaannaa. As awwaallee jirra. Ka awwaallee gana garasitti harkisuu barbaannaa. Haala kamiin harkistanii? Amma diriirsinee jirra. Haala kamiin diriirsitanii? Hojiin keessanii maal fakkaata jedhu san akkanatti baane gaaffii nu gaafatu. Maaliif koriidaraa waan ta'eef waliin qindeefne deemaa itti fufaa jenneeti deebinee galnaa jechuudha. Kan sirreessuu keenyaan qarshisa yeroo isaa baay'ee fayyadamaa jirra amma. Kanaan dura rakkoo baay'ee qabnaa turre amma xinnoo sirreessaa jira. Magaalaafis biyyooleefis baay'ee faayidaa qaba. Yeroodhaas qarshiidhaas humnan namaas baay'ee rasaa jira. Kanaaf baay'ee fayyadamaa jira. Nu har'a piroojeektii hojjetaa jirra Itiyoo Telekoom irratti. Kanaafuu hojjaa piroojeektii hojjetnu rakkoo nu qunnamee jira. Isa rakkoo qabnee qindoominaan መሬኔ ረኮሳ ሂካ ጅራ አሁን ግን ምንድነው የሆነው ሁሉም የመሰረተ ልማት እዛው የስራው ቦታ ላይ ናቸው amma dhaabbileen bu'uuraalee misoomaan hundi bakka hojiin hojjetamutti qaamaan argamu gaaffiin hawaasaas achumatti furama bu'uuraaleen misoomaa diriirfamanis erga tokko waliin mari'achuun diriirfama bakkichatti argamuun raawwata jechuudha biiroo keessa taa'anii murtee kennuun hafeera hojii gareedhaan hojjetamaa jirudha. Hojiin kun immoo gamboo abuusa mariin keessan kun gamboo abuusaa jira. Dhuguma akkuma duratti si jedhe sani hatattamaan deebiin deebisa. Misoomni illee akka mancaane nu gargaara. Ammas bu'aa argachaa jirra. Amma akkuma nu ilaaltu hatattamaan deebii deebisnee boru har'aan jennuuni hadhuma deebii deebisnee furmaata kennine achi booda hin deemna jechuudha. Kanaaf amma hojii akkanatti bareedee ka jiru san uummanni illee akka nuuf eegu nu sustainable ta'ee tajaajilni isaa akka dheeratu umrii akka argatu አሁን ለኛ ያመጣው ለውጥ ምንድነው? ሚሶምኒ ኮሪደሪ ቡዋንን ኑፍዴ
kanaan dura dhimma tokkoof xalayaa garagarchi barreeffameeti waan tokko hojjechuu kan dandeessu amma garuu qaamolee hundi dirree irratti waloon wal argaa waan jiraniif gaafis ta'ee yaada keef battalumatti deebii itti kennama kun ammoo dhiibbaa hojii salphiseera hojjetaan tokko hojii itti kenname daqiiqaa ramadameef yookiin istaandaardii itti kennameen hojjetee xumuruu qaba garuu wantoonni akka hojjetaan sun daqiiqaa jedhame keessatti hin xumurre danqan turaniiru misoomni kooriidarii hojii keenyallee nuuf mijeesseera. Qindoominni dhaabbilee faasilitii kana dhiyeessanii gama kamiiniyyuu wal ta'anii erga tokko ta'anii karoora waliinii qabaatanii qindoominaan yoo hojjetan galma gahiinsa isaatiif baay'ee murteessaa waan ta'eef bifa sanaan akka hojjetaniif haalli mijataan uumameefii jira. Kanaanis wal qabatee kanneen akka elektiriikii, teelee, humna ibsaa, kanaa bishaan keessattuu bishaan wal qabatee wanni jiru hojii bal'aan qindoominaan akka hojjetamu taasifamee jira. Kanaanis wal qabatee erga tokko ta'anii waan hojjechuu qaban wal dubbisanii waliin akka hojjetaniif haalli mijataan uumameefii jira. Kanarraa ka'ee ta'ee wantoonni kana dura mul'achaa ture suni akka hambifamu taasifamee jira. Hojii misooma kooriidaraaf qarqara lageenii piroojeektii miidhagina magaalaa Finfinnee addunyaatti mul'isee ta'uun dabalata dhaabbileen kaayyoo hundeeffamaniif akka milkeessan misooma taasisaa jiru akka ta'e seerameera. Misoomichi kan uummataati uummatichi eeguu fi kunuunsuu akka qabus dhaamameera. Akkuma beekamu amma kooriidara kana gisee hojjennu warra qaama bu'uuraalee misoomaa bulchan kana qofa miti kan hojjetu uummannis nu wajjin hojjetan jennee jirra. Sababiin isaa wanta karaarraa maquu qabullee nu maksaa turan uummanni daran kaka'umsa hin qaba bu'uuraalee misoomaa kana akka jijjiiramuuf. Saniif ammas uummanni tokkoon namni dhaabbatee eegu hin jiru uummanni mataasaa qabeenya isaa ta'uu beekeetoo uummatumatu tikfachuu qaba. እንደ ኢትዮ ቴሌኮም የዲጂታል ኢትዮጵያ 2030 ላይ ስማርት የሆነ ሲቲ akka itoo telekoomitti karoora dijiitaal Itoophiyaa bara 2030 magaalaa ismaartii taate jiraattotaaf mijattee ijaaruuf bulchiinsa magaalattii waliin hojjechaa jirra. Magaalaa ismaartii taate kan ijaarru ammoo shiboowwan teelee akka kanaan duraa osoo hin taane daandii jala gamoowwan jala diriirsuuni. Misooma kooriidaraa wal qabatee itoo telekoom hanga tarsiimoo fooyyessuutti ga'eera. Dhaabbileen mootummaas ta'e dhuunfaa wayita gamoo ijaaran akkuma sararoota humna ibsaa diriirsan shiboowwan neetwoorkiis diriirsuu qabu. Abbaan taayitaa kooriidaraa fi lageenni ka bulchuu isa qofaatu eegsisuu hin dandeenyu uummanni akka abbaa ta'e eeguu qaba. Kanaaf uummanni kana hubatee akkanatti bareedee ka ijaarame kana isaatu kunuunsuu eeguu ka qabu uummataaf. ይሄ መሰረተ ልማት የተሰራው ለህዝብ ነው። ለህዝብ እስከሆነ ድረስ misoomni kun uummataaf hojjetame uummanni misoomicha eeggachuu qaba mootummaan bu'uuraalee misoomaa uummataaf diriirsa garuu darbee namoonni misooma biyyaa hin jaalanne hatuun kan itti fayyadaman jiru hawaasa jalaa ammoo wanti dhokatu sababa hin jirreef qaama misoomaa irratti miidhaa dhaqqabsiisu hawaasichi saaxiluu qaba. kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya siimboo Finfinnee torbee kana dhimma irratti xiyyeeffate egaa qindoominni dhaabbilee bu'uuraalee misoomaa diriirsanii maal fakkaata ture kanaan dura inni tokko egaa yoo ijaaru inni tokko diigutu mul'ataatiin ture hojii misooma kooriidaraa fi qarqara lageen irratti garuu haalli kun hin turre fooyya'eetiin jira yaada jedhuudha egaa hooggantootni kan kaasan jechuudha mari'achuudhaan egaa marii fi marabbaadhaan waloodhaan bu'uuraalee misoomaa diriirsaa akka turanidha kan kaasan jechuudha. Egaa qophiin keenya siimboo Finfinnee torbee kana kanarrattidha kan xiyyeeffatte. Qophii kana CMN Plus sagalee dhaloota fi abbaa taayitaa bulchiinsa misooma kooriidaraaf qarqara lageenii magaalaa Finfinnee waloodhaan ta'uudhaan kan qopheessanidha. Qophicha dursuudhaan kan si waliin turtii taasise anguddataa jamaatiin ture. Torban qophii birootiin walitti deebina. Nama torbanii nu haa taasisu.